Ashama hordoftoonni keenya kanneen ammoo ayyaana masqalaa kabajachaa jirtan baga ittiin isin ga'e jenna. Ayyaanni kun kan gammachuu kan quufaa isiniif haa ta'u jenna. Akkasumas warreen bifa aadaatiin immoo booqaa birraa wal qabatee ayyaana kana kabajachaa jirtan baga bacaqii gannaa obbaafattanii booqaa birraatti baatan isiniin jecha oduu yeroo kanaaf qabnuun isinitti hima. Har'a ayyaanni masqalaa biyya Itoophiyaa keessatti kabajamaa ooleera. Masqalli ayyaanota gurguddoo uummattoota Itoophiyaa biratti bal'inaan beekaman keessaa isa tokko. Ayyaanni masqalaa hordoftoota amantaa kiristaanaa Ortodoksii birattii fi gariin biratti ammoo bifa aadaan kabajameera. Ayyaanni masqalaa duudhaa uummatichaa bu'uura godhateen waggaa waggaan kabajamuu kun har'as kutaalee Oromiyaa garaa garaatti kabajameera. Uummanni Oromoo mootii ayyaanaa jechuun masqalaaf bakka olaanaa qabaachuu ibseera. Yeroo ganni darbee birraan bari'us bifa aadaa fi duudhaa isaa ganamaan bu'uura godhateen kabajata. Masqalli Oromoo biratti ayyaana gammachuuti kan dukkana ganna darbee ifa birraatti ce'uusaa guca qabsiisee gammachuu ittiin ibsatudha. Masqalli guyyaa quufaatii guyyaatti asheeta cabsatee bu'aa dadhabbiisaa makarachuu itti eegaludha. Kanaaf Oromoo biratti ayyaanni masqalaa fi booqaa birraan hariiroo walii qabu. Itoophiyaa fi Ugandaan waan nageenya Somaaliyaa keessaa akkaan nu yaaddesseera jechaa jiru. Dubbiin nageenya Somaaliyaa keessaa irraa yaaddoo qabna jechuun Itoophiyaa fi Ugandaan beeksifataniiru. Kana kan ibsatan gidduu kana ministeeronni ajaalaa biyyoota lamaanii Niiwuyoorkitti wayitaa wal arganii mari'atanittidha. Biyyoonni lamaan kun gaaddisa gamtaa Afrikaa fi tumsa mootummoota gamtoomanii jalaan waraana buufatanii nageenya Somaaliyaa Al-Shabaab irraa tiksuuf gamasitti arganii qabu. Yeroon turtii waraanaa Atmis muddee keessa xumuratee kan biraan amajjii dhufu keessa wayita bakka buufamuu eegamaa wayita jiru kanatti Itoophiyaa fi Ugandaan yaaddoo isaanii dursanii ibsachuutti jiru. Ambaasaadder Taayyee Atsaqsillaasee ginni isaanii kan Ugandaa JJ Odongo loltoonni biyyoota biraa osoo bakka hin buufamiin dursa gad fageenyaan yoo irratti mari'atameen ala kan biyyoonni isaanitti dadhabanii fi aarsaa baasan bishaan nyaatee Al-Shabaab deebi'ee jabaachuun nageenya godinichaa balaa jala galchuu danda'a jedhaniiru. Ugandaan dhimma bishaan Naayil irratti walga'ii biyyoota laga sanaa lammaffaa qopheessiti jedhameetu eegama. Keeniyaan tajaajila intarneetii shaffisaa rakashaan argatteetti kan kenneef immoo SpaceXdha. Dhaabbanni SpaceX jedhamu tajaajila intarneetii shaffisaa kaleessarraa kaasee Keeniyaaf kennuu eegaluun dhaga'ameera. SpaceX maqaa Sterling Mini jedhamuun tajaajila intarneetii gatii xiqqaatiin Keeniyaaf dhiyeessuun fayyadamtoota biyyattii gammachiiseera. Dorgomtoota isaa kan intarneeta dhiyeessan warri akka Safaariikoom garuu gabaatiin ala nu godhuu danda'a jechuun gammachuu hin qabani. Inumaayyuu gatii salphaatiin dhiyeessuun gabaa keessaa nu baasuuf yaaluudha jechuun akka innumti cufamu mana murtiitti SpaceX irratti himataa bananiiru. Manni murtiis galmee sana ilaaluuf sadaasa dhufu keessatti beellama qabeeraafi. Sterling kanaan durayyuu tajaajila intarneetaa Keeniyaaf kennaa tureera. Gatiin isaa qaalii waan ta'eef kan itti fayyadaman warra sooressoota qofa ture. Amma garuu gatii intarneeta doolaara 10 gad buusuurraa dabree shaffisni isaa warra kaan dhiyeessan harka 20 kan caaludha jedhameera. Gatii salphaan tajaajila shaffisaa argachuun uummanni Sterling Mini akka filatu taasisa kan jedhu sodaa morkattootaati. Sterling Networking kan dhaabbata SpaceXiti. SpaceX ammoo dhaabbata dhuunfaa jalqabaa kan tajaajila meeshaalee fi namaa gara buufata hawaatti ol geessuu fi gad deebisudha. Qabeenya dhaabbata kana keessaa tujaaricha Ameerikaa fi Afrikaa kibbaa Elon Musk harka 42 yookaan sagaleen harka 79 kan isaati. SpaceX Ameerikaa Texas keessa kan maadheeffate yogguu ta'u Israa'el Filisteemota weerartee intarneetii irraa kunnaan amma manneen yaalaa Gaazaa keessaatiif dhaabbata Sterlingitu tajaajila intarneetii dhiyeessaa jira. Humni addaa Sudaan magaalaa guddoo biyyattii Kaartum keessatti haleellaa cimaa raawwachuun dhaga'ame. Sudaan biyya wal waraansa keessatti argamtutti humni addaa Sudaan magaalaa guddoo biyyattii Kaartum keessatti waraana cimaa baneera. Humnooti mootummaa Sudaan humna addaa biyyattii kan Jeneraal Hamdaan Dagaaloon durfamuu fi raayyaa ittisa biyyattii kan Jeneraal Abdul Fattah al-Burhaaniin durfamu gidduutti lolli magaalaa Kaartumii fi
kaaba magaalaa Kaartumitti kan argamtu magaalaa Baharii irratti lola kaleessa bananiiru. Raayyaan ittisa biyyaa fi loltoonni humna addaa biyyattii aangoo irratti wal dhabuudhaan erga waraana keessa galanii waggaa tokkoof biyyattii wal waraansa keessatti argamti. Dhaabbanni biyyoota gamtoomanii haalli Sudaan keessaa rakkoo namoomaa baay'ee cimaa hordofsiiseera jedhe. Sababii waraanichaatiin namoonni 150,000 ta'an kan ajjeefaman yoo ta'u, uummata biyyattii keessaa kitillee 10 ammoo qeef qabeenya isaanii irraa dhiisuun baqaaf saaxilamaniiru. Namoonni jaan argan akka jedhanitti kamisa ganama magaalaa guddittii biyyattii Kaartum keessatti haleellaan xiyyaara nammaleeyyii samiirraanii fi lolli lafoorraan cimee itti fufeera. Ajajaan waraanaa Jeneraal Abdul Fattah al-Burhaan yaa'ii biyyoota gamtoomanii Niwuyoorkitti gaggeeffamu irratti haasaa ni taasisu jedhamee guyyaa itti eegamaa turanitti ture kan humni addaa biyyattii haleellaa raawwate. Dhaabbanni biyyoota gamtoomanii walitti bu'insa qaamolee lamaan jidduu jiru hatattamaan akka dhaabbatuuf namoonni nagaa gara qe'ee isaaniitti akka deebi'aniif gaafatee ture. Garuu namni gurratti kennee hin jiru. Dhaabbatichi ibsa kaleessa baaseen waraanni biyyattii keessatti gaggeeffamu namoota nagaa miiliyoonaan lakkaa'aman irra dararama gaheera. Addunyaa keenya irratti buqqaatii saffisaa kan ta'e kan raawwatame Sudaan keessattidha. Kun waan nama sururudha jechuun ibsa baaseera. Indii keessatti daa'imman 40 osoo ayyaana kabajataa jiranii bishaaniin dhidhimanii du'uun dhaga'ame. Sagantaa kabaja ayyaana Hinduu baha Hindi keessatti ayyaaneffatamaa ture irratti namoota 46 bishaan nyaateera. Namoota bishaan nyaate keessaa 37 daa'imman akka ta'edha kan dhaga'ame. Lubbuu namoota kanaa kan darbe sa'aatii 24 keessatti yoo ta'u, lubbuu namoota kanaas kutaalee biyyattii 15 garaagaraa keessatti akka ta'e poolisiin Hindi beeksiseera. Qondaalonni yeroo balaa kana akka himanitti namoonni kunneen sirna amantiif jecha otoo dhagna dhiqatanii lageenii fi harootiin nyaataman. Ayyaanni GV Putrikaa jedhamu fayyummaa ijoolleef jecha guyyoota 3 waggaa waggaan kan ayyaaneffamu yoo ta'u, haadholiin ijoollee isaaniif soomuun kan beekamudha. Qondaalonni kutaa bulchiinsa Bihaar jedhamu akka himanitti namoonni wayitaa ayyaaneffatan guddina bishaanii xiyyeeffannoo keessa hin galchine jechuun komataniiru. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenya ammas irra deebi'uudhaanii hordoftoonni amantaa kiristaanaa fi warreen ayyaana masqalaa kabajatan hundi keessan baga ittiin isin ga'e jechaa oduu guyyaadhaaf jenne kanumaan goolabnaa turtii gaarii isiniin jenna.